Akkam jirtan hordoftoonni TikTokii kana har'a galgala artistii keenya qabsaa Zarii Wadaajoo gargaaruudhaaf karaa TikTokii Mubaarak Musammaatiin wal arguuf jirra. Irratti hirmaadhaa wal affeeraan isiniin jedha. Bormoo mana TikTokii yookiin mana Aslii onni sabaarratti sa'aatii 4 hanga aga danda'ametti deeggarsa taasisuu fi hundinuu qophii xumureeti jira. Hundi keessanuu irratti hirmaadhaa har'a galgala sa'aatii 2 hanga sa'aatii 4tti irra deebiitiin jechaadha. Mana Mubaarak Musammaatti wal arginu hundi keenya kana isiniin jechuu barbaanna. Akkasumas immoo Zariiwunis dhaamsa qaba. Wal bukkee dhaabachuu qabna. Artistii jabaa keenya, leejandii keenya isa bukkee dhaabachuu qabna. Zariiwwan Wadaajoo immoo amma biyya alaatti deemee yoo gargaarame hin fayyaa jechuudha. Dhaamsa qaba. Akkam jirtu yoo uummata Oromoo baay'ee waan qubee jiruu fi ogeessoti biyya alaa jiru akkama waan naan jedhanii fi akkasiin dabala dhaabbattanii waamicha isinii godhaa kadhatamu. Muknillee baala qabee wal malee maal qabee wal malee. Doolaaraan akka inni isaa kaffalamu gochuu hin dandeenya rakkoon qabu. Tole warri giiftii keessaa qabdan immoo kunoo masiirratti erguu dandeessu. Masiirratti ergitanii masiin immoo keessaa baaftee gara akkaawuntii isaatti deebiftii jechuudha. Warri giiftiidhaan kennuu barbaadan. Baabura lama baabura tokko kenname yoo. Baabura tokko gatii qaba. Mana masii tuttanii masii piroofaayilii tuttanii warri giiftii keessaa qabdanu giiftitti achi darba warri kaan immoo gargaarsa maallaqa guddaa nu gaafata. Kalee lama jijjiiruu jechuun hin jabaata. Kaleen illee kaleen akkamii argameera moo akkamii? Itti qaagacheedhaan boleen. Isa isin ture itti qaanis dhufee jira Mubaarak. Waluma nu ibsaa. Ayyeessoo. Giiftii warri qabdan. Itti qaama. Nagaa. Nagaan nagaan welcome. Waa'ee akka tasaa warri hin dhageenyes yoo jiraatanii gargaarsa Zarii Wadaajoof taasifamuudha. Zarii Wadaajoo kaleen isaa lamaan hojii erga dhiisanii turaniiranii daayiliisisii gochuutiin hospitaala Hayaatitti gargaaramaa ture. So kanaaf immoo kalee isaa qofa miti. Onneen isaas baay'ee rakkoo qaba. Luunni isaas almost hin sossa'uu fi namatu garanaaf achi qabee sochaasaa jira. Kanaaf yaala isa barbaachisaa. Yaalli kun immoo biyya kanatti godhamaatiitu ture. Itoo biyya alaa deemee yaalamee fooyyee argachuu danda'a. Yaada jedhudha warri doktoroota kaleessas hospitaala turre har'as mana isaa turre miti. So kanaaf akkuma tasaa seennaan maaf karaa TikTokiitiin deeggarsiin godhamuuf yaada jedhamu ka'ee har'a mana Mubaarakitti dhufnee jechaadha. Boromoo sa'aatii 4 irraa kaasee mana Asliitti haala sanii waliin dubbannee jalqabnee namoonni maatiin kalee nutiin kenninaaf jedhanii jiranii already yoo maallaqni argamee nama kalee kennuuf fuudhanii yaalchisuuf biyya alaatti yaada jedhudha. Kanaaf itti qanis itti dabaluu danda'a. Sa'aatii baay'een fidhu kanarratti itti qatti dabalati. Ayee galatoomaa ulfaadhaa hundi keessanuu. Masii waan baay'ee jettee jirti. Kaleessa hospitaalatti deemnee kalee isaa dhiqsiifachaati jira achitti dubbisnee waan baay'ee nutti haasa'anii hakiimonni kana duras nutti haasa'anii turan ji'oota 2-3 dura ture haala irra geenye isinitti himnaa ammaaf asumatti yaalamaa waan barbaachisu yoo jiraate alatti yaalamuu qabas yoo ta'e isinitti himna nuun jedhani garuu haala duraan keessa ture saniin gara alaa deemee yaalamuudhaaf mijataa miti. Amma waan asitti yaalamuu qabu sitti yaalamee booda jedhamee ture. Garuu amma waan tokko yaala gaammaa fudhateen xiqqoo fooyya'insi argamee jira. Carraan fayyuu isaa bal'aadha jedhanii kaleessa amilee nutti turanii. Kanaaf Zariiwwan amma waa'ee ofii galtee adaraa keessan jabaadhaa, waa'ee keessanii jabaadhaa, kiyya dagadhaa kana booda sadarkaa jedhu ga'ee haala saniin arguuf baay'een gaddee ture. Kanaaf kalee isaa irra deddeebi'amee dhiqamaatii ture. Kaleen isaa lachuu hin hojjetu. Miilli isaa lamaanuu hojjechaatiin jiru. Kana duras namoonni sagantaa garaagaraa irratti gaafa awwaardii maqaa Hacaaluutiin qophaa'ee sanallee agartanii jirtanii. Wiilcheriidhaan socho'aa ture. Namas sochoosaa jira. Namatu asiif achi gaggaragalchaa. Amma immoo san daran caalaa dhukkubsatee
haala badaa keessa jira onneen isaanii dhukkubsata. Kanaaf gargaaramuu hin danda'ama gargaaruu hin dandeenya Oromoon sin ga'ee jedhee nuffine namni hundi irratti hirmaatee waan kana yoo wal cinaa dhaabbanne haala salphaadhaan gargaaruu hin danda'ama jedhame waa'ee TikTokii kana namni gadi kaase hin turre yoom dhuftanii na bira ooltan jennaan boru dhufna jenneen biraa gallee har'a ganamaan kaanee dhagnaan tasuma masiin waa'ee TikTokii kana gadi kaastee laayivii seentee dubbattee yaadni kun dhiyaatee yaadde kana baay'ee itti gammannee isaan illee baay'ee gammadanii kanaaf namni hundi irratti hirmaatee yoo ta'e akka baay'ina keenyaaf hagamuu waan geessu miti waan salphaadha. Kanaaf nama jabaa keenya kana cinaa haa dhaabbannu jedha wanti ture kanuma. Naguma. Fayyaa nagaa galata waaqaa. Jajjaboo baay'ee bakkumatti nu dhiistanii jirtan. Hundi keessan iyyuu warras gubbaa jirtanii hawaasni as jala jirtan hundi keessanuu baga waggaa haaraa geessanii happy new year bara 2023 kuni waaqayyoo bara nagaa bara eebbaa bara gammachuu bara jaalalaa baratti argitee kan deebamee rabbi nuuf fayyisu baratti argitee kan hidhamee rabbitti nuuf hiiku akkaawuntii guutuu barreessaa namoonni gargaaruudhaa fi bira dhaabbanna jettan immoo namoonni liistii nuu galmeessaa deemaa namoonni ani gochuu nan danda'a bira nan dhaabbadha jettan lakkoofsa 3 nuu barreessaa fayyaa ta'a. Namoonni gargaarra jettan lakkoofsa 3 nuu barreessaa. Lakkoofsa 3 nuu barreessaa. Kalee isaa baasee kennaa jira. Isin immoo waan dandeessan fayyaa ta'e adeeroo haa ta'u. Galatoomaa warri. Nuti dirqama keenya masii dirqama keenya mubee dhugaadhaa. Mubee baay'ee guddaa galatoomuu yeroo hedduu.